qophiin Gola Maatitiin Irra ammoo maatiin takka erga Hundeffamee booda akka Wal Hin Diignef yookaan akka adda hin facaaneef maali maatii Hundeffame sanarraa wanti eegamu maal fa'i? Sababoonni maatiin akka adda facaane yookaan akka diigaman taasisanoo maal ta'uu danda'u kanneen jedhan qabatamaa waan lafa jiru irratti kan waliin mari'annu. Dhimma kana irratti akka nu mariisanii fi gama ogummaatiin akka yaadanuu qoodaniifis keessummaa of biraan qaba. Keessummaan koo har'aa ogeessaa dhimma hawaasummaa obbo Alamaayyoo Hexxoosaa jedhamu. Baga dhuftan obbo Alamaayyoo. Baga nagaan beektan. Tole. Egaa dhimmi maatii dhimma biyya hundeessuuti. Maatiin adda diigame jennaan immoo biyyillee hundee dhabde akka jechuullee ta'uu ni danda'a. Kanaaf mee maatiin tokko utuu hundaa'een dura maatii hundeeffamuudhaan dura maatiin hundaa'uudhaaf yookaan maatii hundeeffachuudhaaf namoonni gara gaa'ilaatti deemanu maal faati dura kan isaan hubachuudhaa qabanii kan jedhu mee gaggabaabsinee harkaasuma. Galatooma. Waa'ee maatii akkuma ati dura kaastee dhimmi maatii kun dhimma guddaa dhimma xiyyeeffannaa guddaa barbaadu dhimma seensitiivii hawaasa boru hawaasa fayyaa qabu yoo barbaana ta'e maatii fayyaa qabu horachuun barbaachisaadha jechuudha. Kana waan ta'eefi maatii boru uumamu sana hunduraa namni maatii uumuu barbaadu sun wantoonni inni gochuu qabu wantoonni inni beekuu qabu hedduun jiru. Fakkeenyaaf tokko ilaalcha waa'ee gaa'ilaatiin wal qabatee maatii ijaaruutiin wal qabatee ilaalchi nuti qabnu tokkoffaa sirreeffamuu qaba. Ilaalchi keenya guutumaa guutuutti maatii gaarii ijaaruu, hawaasa gaarii ijaaruu. Dhimmi kun dhimma biyya wajjin wal qabatu, dhimma hawaasa bal'aa wajjin wal qabatu waan ta'eef dhimma kanarratti hubannaa guddaa barbaada, barumsa guddaa barbaada. Barumsa information odeeffannoo osoo hin taane ogummaadhaan hawaasa keessatti dhimmi kun dhimma guddaadha waan ta'eef ogummaa guddaa barbaada, beekumsa guddaa barbaada, safuu guddaas barbaada jechuudha. Safuu keessatti isa kana jalqabanii safuu keessatti ogummaadhaan isa kana qabanii deemsisuu gaafata. Mee gaa'illi akka namoonni gara gaa'ilaatti dhufan dhimma kana hubatanii dhufuun barbaachisaa erga ta'eeti. Yeroo diigamanis immoo argina. Gaa'illi milkaa'ee gaa'illi amma kana ammoo diigamee haalatti jedhamuu danda'u wanti qabatamaan lafa jiru jira wanti beekamu lakkaa'amee lafa taa'ee jira laata wanti isin qorattan fabri. Gaa'illi akkuma barbaachisummaa isaa akkuma hundi keenya beeknu gaa'ila irratti immoo riskiin yookaan immoo balaan guddaan gaa'ila irratti kan amma dhufaa jiruu fi kan amma dhufee gaa'ila sochoosaa jiru jedhamee kan beekamu hiika divorce kan jedhamudha. Gaa'illi baay'een hiikamaa jira. Haala saayinsiitiin qo'annaa biyyoota garaagaraa haala garaagaraa aadaa garaagaraa keessatti godhame yommuu ilaallu gaa'ila ijaarame keessa gaa'ila si'a jalqabaatiif ijaarame keessa persentiin 45 yookaan immoo persentii 45 hamma persentii 50 hiikaadha. Dhumni isaa hiikaa ta'a divorce ta'a dhumni isaa persentii 45 hamma 50. Inni kun persentii guddaadha walakkaa gaa'ilaa jechuudha. Walakkaa gaa'ilaa uumame kana walakkaan maatii uumame kun hiikaadhaan dhumaa jechuudha. Gama biraatiin immoo namoonni wal hiikanii lammaffaa deebi'anii wal fuudhan persentii 50 kaasee hamma persentii 65 inni kunis hiikaadhaan akka dhumu. Kaleessa walii kanii amma kan biraa darbanii kan fuudhan persentiin isaa 50 kaasee hamma 65 hiikaadhaan raawwata jechuudha. Kun haala saayinsii biyyoota garaa irratti bifa saayinsawaa ta'een qoratamee kan lafa kaa'amee jirudha. Akkana biyya keenyaatti wanti beekamu jira dhimma kana wajjin qabate. Akka biyya keenyaatti riisarchiin gahaan yeroodhaan apdeet ta'ee mul'atu yoo jiraachuu baate iyyuu ragaalee garaagaraa fakkeenyaaf mana murtii keessatti deemanii yommuu isaan walii kan akkanumaan kallattii garaagaraatiin ragaalee qo'atamee dhiyaatu wajji wal bira qabnee gaafa ilaallu naannoo persentii 40 irraa kaasee 40 ol riskii akkasii kana keessa jira balaa akkasii kana jala jira gaa'elli jechuudha. Sababoonni maal fa'i wanti isin bira fa'aa dhufanii akka ogummaatti namoonni isin mariisan jiru gama kanaan gaa'elli koo akkas ta'uudhaaf waan ta'eef mee yaadanaa qodaa jedhamanii wal mariisisuun kun jira laata ogummaadhaan wanti isin gargaartan jira sababoonni ka'anoo gaa'ela hiikuudhaaf wanti hubatamee bira gahamee jira. Namoonni hedduun yommuu gaa'elli isaanii diigamu yookaan immoo gaa'elli isaanii yeroo balaa akkasii kana bira gahu gara ogeessaatti gaafa dhufan wanti isaan dubbatan jira. Wanti isaan dubbatan namoonni hedduun harki hedduun isaanii bu'aa isa dhumaa kan dhufee kan dhumarratti gaa'isa kana dhufanii gara ogeessaatti himu. Haa ta'u malee gaa'illi tokko hiikamuudhaa fi sababiin isaa sababii jalqabarraa ka'ee walirratti tuulamaa osoo hin hiikamin dhufee gaafa dhumni isaa gahu hin diigama jechuudha. Diigama irra ga'a.
isa kana deebisuudhaafis baay'ee ulfaata. Already gadi dhumee wanta dhufe waan ta'eeti. Haa ta'u malee riisarchii garaagaraa yookaan immoo qorannaa garaagaraa keessatti sababoota hedduutu kaawwama. Fakkeenyaaf aadaa hedduu keessatti ijoollummaadhaan wal fuudhuun jira. Umurii malee ijoollummaadhaan wal fuudhuun jira. Ijoollummaadhaan namni tokko gaafa gaa'ela kanaaf keessa galu akkuma dura jenne hubannaa wanti jedhamu tokko hin hir'ata. Hubannaa bilchina wanti jedhamu hin hir'ata. Akkaataa kanaan gaa'elli kun deemee balaa hiikamu keessa gala. Gama biraatiin immoo barumsa gahaa argachuu dhabu. Barumsa gahaa yeroo jennu akadeemikii isa kana osoo hin taane waa'ee gaa'elaa irratti barumsa gahaan barumsi gahaan hubannaan gahaan kennamuu dhabuunsaa dargaggeessaa fakkeenyaaf dargaggeessi gaa'elli maal akka ta'e hubatee yoom gaa'ela jalqabu akka qabu hubatee gaa'ela keessatti wanta gochuu qabu kana hubachuudhaaf barumsa isa barbaachisa. Barumsa qophaa'e kana fudhatee barumsa kanaan of jabeessee yoo gara gaa'elaatti deeme gaa'ela isaa sana hambisee dhaloota dhufus hambisuu ni danda'a. Inni kun fakkeenya barumsi yeroo kennamu waa'een galiis ni ilaalama. Namni tokko wal fuudhuudhaaf yoo xiqqaate yookaan ishiin yookaan inni galii mataa isaanii kan of bulchan qabaachuu qabu kan jedhu barumsa kana keessatti jira waan ta'eef yeroo baay'ee osoo galii hin qabaatin yommuu walitti dhufan yommuu wal fuudhan sababii galii hin qabneef deemee gaa'ela isaanii riskii keessa gala balaa keessa gala hiikama sababii akkasii kana kan dhiyeessan jiru. Inni guddaan immoo yeroo ammaa kana qo'annaan baay'een kallattii garaagaraatiin karaa amantaatiin kan amma bal'inaan ibsamaa jiru cohabitation wanti jedhamu jira. Osoo gaa'ela hin godhatin dura wal wajjin jiraachuu. Kaadhimamtoonni osoo gaa'ela hin godhatin dura gaafa dhufanii gaafa wal wajjin gaafa jiraatan deemanii guyyaa tokko immoo wal fuudhuun isaanii hin hafan yookaan walirraa adda bahu yookaan immoo wal fuudhu. Inni kun deemee balaa wal hiikuu already wal argaa walii akka maatiitti waliin jiraatan waan ta'eef guyyaa tokko walirraa adda bahuun isaanii hin hafu. Inni kunis akka sababaatti dhiyeeffama. Gama biraatiin immoo yeroo cohabitation yookaan immoo yeroo wal wajjin jiraatan kanatti karaa garaagaraatiin dhala godhachuun yookaan isheen mucaa godhattee argamti yookaan immoo inni mucaa godhattee argama. Maatiin ala jechuudha. Maatiin ala jechuudha. Osoo gaa'ela godhatanii alatti isa kana keessatti gaafa argaman jalqaba isa kana waliin haasa'anii seenaa isaanii isa kaleessaa waliin haasa'anii walii galanii yommuu dhufanii wal fuudhan inni sun rakkoo ta'uu dhabuu danda'a hamma ta'e tokkotti. Haa ta'u malee isa kana dhoksanii erga wal fuudhanii booda dhimmi kun ifatti bahuunsaa hin oolu. Gaafa dhimmi kun ifatti gaafa bahu isheen yoo dandeessee dhimmi yoo isa bira ta'ee yoo isheen dandeessee isa baachuu baatte gaa'elli kun hin hiikama. Yoo dhimmi isa bira ta'ee isheen immoo isa baachuu qabdi yookaan immoo inni ishee baachuu qaba. Wal baachuu wal danda'uun kun yoo hin jiraate iddoo sanarratti rakkina kan akkaataa ittiin furan irratti yoo ogummaadhaan yoo hin furin deemee maal godha gara wal hiikuutti geessa jechuudha. Iftoomina qabaachuu dhabu. Iftoomina qabaachuu dhabu. Gaafa osoo dhufin dura iftoomina qabaachuu dhabu miidhaa guddaa balaa guddaa balaa wal hiikaa kana gara gaa'elaatti fida. Inni kan biraa dhiibbaa qaama sadaffaa. Gaa'elli akka hiikamu kan godhu dhiibbaa qaama sadaffaati. Gaa'ela keessatti yeroo hundumaa wanti hubatamuu qabu what is the best solution? Furmaanni inni gaariin isa kam? Adda bahuun furmaata miti. Walii kun furmaata miti. Furmaanni inni gaariin isa kam? Furmaanni biyyaa, furmaanni maatii, the best solution isa kamidha? Kan jedhu fiduudhaaf namoonni yeroo baay'ee gara qaama sadaffaa deemu. Qaamni sadaffaan probability inni furmaata immoo xiqqaadha. Hiriyaa bira deemu. Hiriyaan kun immoo gama isaatiin negatiiva yoo qabaate isheedhaan akka walitti dhufne gochuu danda'a. Qaamni sadaffaan gaafa gidduu seenu akkaataa inni ittiin gidduu seenu namarraa gara namaatti haala garaagaraatti garaagarummaa qaba waan ta'eef inni kunis deemee sababa guddaa ta'a sirdi paartiin jechuudha. Qaamni sadaffaan sababa guddaa ta'a jechuudha. Maatiin kun qaama sadaffaa keessatti ilaalama. Maatiin gosa lamaanii kan karaa dubartiis jiru kan karaa abbaa warraas jiru jechuudha. Amma maatii dhaqxee isheen rakkoon akkasii na mudate karaa abbaa warraa koo jettee furmaata barbaachaaf yoo dhaqxe innis akkasuma immoo karaa isheen rakkoon na mudate wal dhabdeen gidduu keenya jira waan ta'eef mee waan godhaadhaan yoo maatii mariisuu dhaqan kun akka qaama sadaffaatti ilaalama. Maatiin akka qaama sadaffaatti ilaalamuu ni danda'a. Akka nama furmaata barbaadu isa dhiyoottis ilaalamuu ni danda'a. Fakkeenyaaf intalli sunii fi mucaan sun namoonni isaan dhiyootti qaban keessaa abbaa fi haadha isaaniiti.
nama biraa kan dhiyootti qaban deemanii yookaan immoo geessa bira maal bira deemuu sun taane abbaa fi haati isaan gidduu jiran kun isaaniif nama dhiyootti isaan gargaaruu danda'udha. Haa ta'u malee amma bara keenya kanatti meeqatu abbaa isaa kabaja meeqatu haadha isaa kabaja. Hariiroon abbaa fi ilma gidduu jiru amma bara kana maal fakkaata kan jiru gaaffii guddaadha. Duudhaa kaleessa maanguddoo kabajuu abbootii kabajuu gaafa abbaan dubbatu ilmi dhagahee deebi'u. Duudhaan akkasii kun nu jala amma miidhamaa nu jala badaa wanta dhufaa jiruu fi amma kana bara kana dargaggeessi amma bara kana anumayyuu dabalatee dargaggeessi bara kana jirru meeqa keenyattu abbootii dhageenya meeqa keenyattu wanta maatiin nu jedhan dhageenya. Inni kun akka qabxii tokkoffaatti osoo ta'ee jiru maatiin gaafa gidduu seenan akkaataa kamiin gidduu seenan kan jedhu immoo hubatamuu qaba. The best solution barbaaduudhaaf immoo saayidii tokko qabatanii dhufan garee tokkotti of qabanii gaafa dhufan inni kunis rakkisaa ta'a. Namoonni kun lama furmaatni inni gaarii ta'e kamidha kan jedhan gaafa barbaadan rakkoo isaanii dura osoo isaan lamaan furanii baay'ee gaarii ta'a. Isaan lamaan osoo xumuranii isaan lamaan rakkina kana hin xumuran taanaan gaafa qaamni biraa gaafa dhimma kana keessa seenu qaamni biraa dhimma kana keessa seenu kun eenyudha? Fakkeenyaaf nama fakkeenyaaf kaleessa gaa'ela isaa irratti gaa'ela isaa haala gaariidhaan hin qabin gaa'ela isaa hiikee akkuma barbaade godhe furmaata nuuf kenna jennee fakkeenyaaf gaafa bira deemne namni kun maal nu gorsuu danda'a jennees yaaduun beekamaadha. Jiru ogeeyyiin jiru namoonni ogummaa qaban namoonni nama deebisuu danda'an namni akka barbaade yoo balleessa iyyuu akka aadaa keenyatti baay'ee namni gaafa nama ajjeessa iyyuu walitti dhufee araarama. Walitti dhufee lafee walitti cabsatee kana bira deebi'ee walitti araaramee akka firaatti akka ollaatti ta'ee walii wajjin jiraata. Namni dhufu kun furmaata fiduu danda'a laata furmaata kennuu danda'a laata inni jedhu beekamuu qaba osoo gara qaama biraatti hin bahin dura. Gidduu galummaan maatii kun daangaan sallamamti ta'uu qabame utuma gaa'elli sun iyyuu nageenya kan qabu ta'e maatiin gidduu galuudhaaf karaa lamaanuu jechuudha. Itti dhufeenyi maatii ijaarame sana maatii gara lamaanii jiru daangaan isaan gam ta'uu qaba. Yoo danda'ame warri wal fuudhan kun of danda'anii jiraachuu qabu. Of danda'anii yommuu jedhu hariiroon namoonni biraa haadhaa fi abbaa dabalatee hariiroon isaan wal wajjin qaban just normal kan wal fuudhe jara kana lamaadha. Kan wal wajjin rakkinas gammachuus maalis kan baatu isaan lamaan kanaadha. Hariiroon qaama alaa qaama sadaffaa hamma gaa'ela kana tuquu hin dandeenyetti hamma gaa'ela kana miidhuu hin dandeenyetti normaalii namni koo yoo wal bira jiraatu walitti bu'aa wallaluu danda'a walitti mufachuu danda'a isa kana hambisuun hin danda'amu. Haa ta'u malee furmaata kamittiin barbaanna kan jedhamu achi keessa baay'ee hubachuu dandeenya. Qaamni sadaffaan dhufu kun hamma gaa'ela kana tuquu hin dandeenyetti hamma gaa'ela kun akka badutti sababa hin taanettidha kan isaan wajjin deemuu qabu. Mee gam tokkoon immoo mirga koo dhiibame mirga nama dhuunfaa jechuudha akka mirgaatti haati warraas mirga koo eegsifachuu qaba abbaa warraas mirga koo eegsifachuu qaba yoo jedhe kun kan seera laallatullee ta'us garuu immoo gaa'ela keessatti mirgi nama dhuunfaa akkamittidha kan inni hojiirra ooluu danda'u wanti gama kanaan beeku. Gaa'ela keessatti wanti beekamuu qabu mana tokko keessatti mootiin lama jiraachuu hin danda'u. Inni tokko mo'amee inni tokko mo'ee jiraata. Akkamitti mo'aa jaalalaan namni ani mo'ataa ta'uu barbaada jedhu mo'atamuu qaba isaan lamaan keessaa. Haati manaa kaleessas haadha manaa turte har'as haadha manaati borus haadha manaati. Abbaan manaa kaleessas abbaa manaati har'as abbaa manaati borus abbaa manaa ta'a. Abbaan manaa abbaa manaa ta'uu qaba haati manaa haadha manaa ta'uu qaba. Isa kana lamarratti erga walii galanii booda inni mirga ishee darbee tuquun qabu. Akka haadha manummaatti fakkeenyaaf isheen wanta fakkeenyaaf inni isaa isheerraa eegu osoo hin godhin mirgi koo tuqame yoo jette haadha manummaa ishee lakki tarii hin baarre ta'uu danda'a. Akka haadha manaatti isheen akti gochuu qabdi innis akka abbaa manaatti akti gochuu qaba. Sababii gara garaatiin fakkeenyaaf maatii gidduutti gaa'ela keessatti wal miidhuun jiraachuu danda'a. Keessattuu yommuu namoonni isaan keessa nam tokko fakkeenya yookaan abboomamuu diduudhaan ta'uu danda'a rakkina garaagaraa tokko walii uumuudhaan yookaan immoo waliif amanamuu dhabuudhaan dhimmoonni garaagaraa dhimmoonni gaa'ela kanaaf hin barbaachisne gidduu isaaniitti gaafa dhufan yookaan immoo rakkina gidduu isaaniitti uumame sana hiikuu gaafa dadhaban inni tokko isa kaan miidhuu wanti jedhu uumamuu ni danda'a. Isa kana immoo
Inni kun jalqabarratti daangaan mirgaa fi daangaan haadha manummaa fi abbaa manummaa ifatti kaa'amuu qaba. Isaan lamaan isa kana clearly erga beekanii booda inni darbee qaama ishee fakkeenyaaf inni miidhuu hin danda'u. Fakkeenyaaf kun isaaf mirga miti qaama ishee miidhuu fakkeenyaaf. Qaama ishee fakkeenyaaf warra rukutuu hin jira maal gochuu. Inni kun darbee waan akkasii kana gochuu hin qabu. Maaliif aangoon isaaf kenname aangoo abbaa manummaati malee aangoo rukutee maal godhee bulchuuti miti. Ogummaa osoo qabaatee rukutee osoo hin taane kan bulchuu qabu jaalalaan ishee mo'uu qaba. Jaalalaan isheen isa mo'uu qabdi. Tole yeroo ammaa kana immoo anis sinis ta'uu danda'a namni biraa qaama gara cidhaa dhaqnee cidha tokko waamnee dhaqnee erga cidha sana hirmaannee gallee yeroo muraasaa booda yookaan ji'a 2-3 booda gaa'elli sun hin diigame akkas ta'e wal dhabanii han jedhamuun odeeffama yeroo baay'ee. Kun qabatamaan dhugaadhaa gaa'ela bara kanaa jedha namnis. Dhugooma qabaa laata dhuguma dafeetii kama gaa'elli bara kanaa wanti jiru wanti beekamu jira wanti qabatamaan jiru. Jira namoonni gaafa waan akkasii kana haasa'an lafuma kaasaniiti wanti haasa'an jiru. Hiriyaa isaanii arganii fira isaanii irraa waa tokko dhaga'anii miidiyaadhaa waa tokko dhaga'aniiti namoonni kan odeessan. Har'a wal fuudhanii halkan sana kan ganama ka'anii kan walii hiikan ni jiru. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan ka'u yeroo cidhaa irratti namoonni kun silaa dandeettii qabaniin cidha kana godhatanii wal fuudhuu osoo qabanii maallaqa amma hin taane tokko liqeeffatanii liqii keessa galanii wal fuudhu. Wal fuudhanii amma kana uummanni asii bahee nyaate uummanni nyaate kun hin gala. Gara mana isaatti galee siree isaa irratti hirriba gaarii isaa rafa. Isaan as jiran kun erga galgala sanaatti jalqabanii wanti isaan yaadaan liqii sana akkamiin kafalla kan jedhudha. Akkaataa kanaan kan adda bahan akka jiran ni himama. Daangaa dhabuu jechuudha. Cidha tokko gaggeessuudhaaf yookaan gaa'ela tokko hundeeffachuudhaaf guyyaa sanaaf mul'achuudhaaf qofa wantoonni taasifamantu rakkoodha jennee kaasuu. Sirriitti malee akka abeluutti sirbaa morma nama jallisaa mamaas jedhamu jira. Nuti cidha gochuun kan akka abeluutti osoo hin taane akka dandeettii keenyaatti akka mana keenyaatti. Cidhumtuu yoo hafe yoo hafe maalidha kan jedhanii yoo hafes rakkoon qabu jedhaniiti kan namoonni falman jiru. Cidhi hafu inni jedhu kun wanta baay'ee wajjin wal qabata. Wanta jechuun ofii isaaf qofa miti kanaaf duudhaa baay'eetu qaba. Duudhaa waliin cidhi fakkeenya gammachuudha jenna miti gaddarratti walirraa hafuus fidee dhufuu danda'a. Waan hedduu wajjin walitti hidhata. Namni tokko ni dhalataa ni fuudhaa ni du'a. Barates ni eebbifama. Isaan kunneen gammachuu namni tokko jireenya isaa keessatti argu keessa isaan muraasaadha. Isaan kana irratti namni tokko wal biraan gahu taanaan waliin argu taanaan miidhaa inni kunis ofii isaa qabateeti miti kan deemu wanta biraas duudhaa biraa tuquu danda'a waan ta'eef inni of danda'ame osoo ilaalame gaariidha. Haa ta'u malee gosnis firris akka wal barus taasisuu danda'a achirratti cidha sanarratti jechuudha. Faayidaa iddoon cidhaa kun wanta baay'ee of keessaa qaba. Namni tokkoffaa walitti kan dhufu walirraa nyaachuu qofaaf miti. Obboleessi keetii fagoo jiru gaafa dhufu maatii wajjin dhufee wal bara. Maatii wajjin dhufee wal bara wal gargaaruun iddoo sana keessa jira. Namoonni yommuu cidha godhatan walii maallaqa isaanii baasanii meeshaa isaanii baasanii kan walii kennan. Inni kun aadaa wal gargaaruuti. Aadaa wal hubachuuti. Aadaa wajjin jiraachuuti. Gaafa cidha sana obboleessa fira qofa miti kan dhufu ollaan dhufe. Ollaan kan wal argu amma bara kana kophummaan yookaan individualism kan jedhamu kun bal'achaa deemaara waan ta'eef ogeessiniin akkasii yookaan immoo haala akkasii kun maal godhaa hawaasa walitti fida hawaasa akka wal argu godhaa. Fakkeenyaaf amma kondominiin baay'achaa jiran akkasitti namni mana cufatee televezyiinii isaa ilaala. Gaafa wanta akkasii kun dhufu immoo dhufee wal arga. Inni kun aadaa gaariidha. Waan ta'eef miidhaa inni qabu immoo barumsaan keessaa kan hambisuu qabna. Miidhaan fakkeenyaaf akka biluutti qopheeffana jennee liqii keessa galuu hin qabnu. Wanta jiruun wal wajjin dabarsuun ni danda'ama. Yoo isa kana goote malee yoo kan liqeeffatte kana goote malee cidni kun hin ta'uu wanti jedhamu jiraate gaa'ela wanti jedhamu namaaf hin galle. Gaa'ela jechuun baasiif saaxilamuu miti. Gaa'ela jechuun waan hin taane keessa galuu miti. Gaa'elli aadaa mataasaa qaba, safuu mataasaa qaba. Gaa'elli wanta kabajamaa fi wanta kabajamaadha. Gaa'ela bara kanaa akka inni hiikaan heddummatu kan taasise sababoonni amma jennee yookaan baasii humnaa ol baasuu cidhaaf jedhamee qofa akka sababa tokkotti kaasuu dandeenya ta'a akkasiin jettanu. Sababoonni biraa immoo dhimma teknooloojii kana hojii wal qabatee iyyuu jiraachuu ni mala laata namoonni jedhanis jiru. Sooshaal miidiyaan heddummatu namnu kallattii barbaadeen akka barbaadetti
filannoo garaagaraa faa lafa kaa'atee socho'u wanti jedhamus jira. Mee sababoonni biraa jiru laata namni akkuma walitti dhufeenyi qaama lamaanillee kan duraanii sun warri maatii keenya jechuudha. Akkuma beeknu umurii dheeraa jiraata gaa'elli. Akkaataan isaanitti dhufan immoo maatii hojii wal hidhata qaba. Amma namoota lamaan dhuunfaan erga fixatanii booda gara gaa'elaatti deemuutu jira. Kunillee rakkoo ta'uu danda'amu maalinni laata? Akkuma dura dubbadhe walitti dhufu osoo gaa'ela dura walitti dhufanii walii wajjin jiraachuun kun rakkina guddaa rakkina mataasaa rakkina wal xaxaa mataasaa qaba. Inumaayyuu amala wal baruun ta'u? Bara kana keessa tarii gaarummaan dur inni fuudhuu fi isheen heerumtu sun walitti dhufanii haasa'uun baay'ee xiqqaadha. In sodaatti isheen sodaatti wal sodaatu walitti dhufuun dur baay'ee hin mul'atu. Amma kana immoo walitti dhufanii wal baruu qabu wal haasa'uu qabu wal baruun hammamittiidha. Hammamittiidha. Duri wanti nuti garaa jabaannee ittiin deemne hedduutu jira. Amma kana wanti hunduu salphaa ta'ee jira. Wanti hunduu salphaa ta'ee gaa'elli safuu kaleessaa irra hin jiru. Safuu kaleessaatii gaditti. Kabaja kaleessa qabu sana gaditti. Gaa'ela kaleessa yommuu jedhamu soddaan kabaja jedhamu. Akka aadaan keessatti guddadhetti haati soddaa ija keessa ilaaltu. Haati intalaa ija keessa ilaaltu soddaa kabaja guddaa qaba. Inni kun jira hin jiru. Safuun gaa'ela bira jiru wanti kabajni kaleessa gaa'elaa kennaa turre har'a kana immoo gaa'ela bira hin jiru. Gaabiraatiin teknooloojii amma babal'ataa deemu namoota haala salphaadhaan walitti fidee jira. Haala salphaadhaan walitti haa fiduuti malee teknooloojii yommuu fayyadamu ogummaan nu teknooloojii ittiin fayyadamnu baay'ee gadi bu'aadha. Harka baay'ee miidhaadhaaf itti fayyadamnu waan hin taane ittiin ilaaluuf itti fayyadamna waan ta'eef inni kun deemee gaa'elli akka diigamu jedha. Fakkeenyaaf teknooloojii wanta baay'ee gaarii nuuf haa dhiyeessus wantoonni miidhaa qaban fakkeenyaaf poornoogiraafiin teknooloojii kanaan gadhiifama intarneetiidhaan gadhiifama. Namni bilbiluma isa ammayyaa kana haa qabaatuuti malee manuma isaatti wanti baay'ee wanti inni dalagu jira. Akkaataa kanaan osoo haadha manaa qabu yookaan osoo abbaa manaa qabdu wanti isheen ittiin hojjattu wanti isheen karaa bilbilaa karaa teknooloojii kanaan argattu deemee maal godhaa tokko akka isheen akka gaa'ela sanaa fi yeroo gahaa akka hin kennamne godha. Yeroo nyaata. Gaa'elli yeroo barbaada. Taayimii barbaada. Taayimii waliif kennanii rakkina walii gammachuu walii wajjin sheerii hin godhan taanaan baay'ee ulfaataadha. Inni isa kana qabatee isheedhaaf yeroo hin kennu taanaan akkasumas dhiyoo kana amma sababoonni hedduun amma bu'aa jiran dhufaa jiran dargaggeessa dhiisitu namoonni gaa'ela keessa jiran poornoogiraafii baay'inaan laalu. Poornoogiraafii waan laalanii fi fedhiin silaa isaan akkaataan silaa isaan haadha manaa isaanii wajjin ta'uu qaban tootaalii jijjiiramee amalli addaa gidduu isaanii keessatti wanta dhufuuf gaa'elli akkaataa kanaan gara hiikamuutti deemaa baay'eetu jira. Inni kun dhiibbaa guddaa fidaa jira. Kanaan wal qabatee haala wal xaxaa hedduutu jira teknooloojiidhaan wal qabatee. Teknooloojiin wanta baay'ee bareechee jira, wanta baay'ee balleessee jira. Teknooloojii fayyadamuudhaaf ogummaatu barbaachisa. Keessattuu warri gaa'ela keessa jiran warri gara gaa'elaatti deemuu barbaadan daa'imman warri gana guddachaa jiran dhaluma namaa ta'ee namni akka namaatti yaadu tokko teknooloojii yommuu fayyadamu maaliif akka fayyadamu maal akka fayyadamu sirriitti beekuu qaba. Maal akka laalaa jiru maal akka hojiitti hiikaa jiru wanti tokko baay'ee wayi gaafa ija keenyaan laallu sammuun keenya isa kana hojiitti hiikuuf ariifata. Sammuun hojiitti piraktikaal gochuuf ariifata. Waan ta'eef balaa guddaa miidhaa guddaa gaa'ela irratti fidaa jira. Teknooloojiinis akka sababa guddaatti ilaalama. Teknooloojiin akka teknooloojiitti osoo hin taane sababoota biraa hedduu harkisee fida. Wanta baay'ee achirratti namni shaakaluu ni danda'a. Kun karaa qorannoo garaagaraatiin ifatti bahaa kan jirudha. Gaa'elaaf sodaa guddaa kan ta'aa jiru. Mee gam tokkoon immoo wanti yeroo baay'ee lafatti argamu dargaggoonni umuriin isaanii gaa'elaaf hin geenye yookaan of hin dandeenye jechuudha. Gaa'ela dhaabbachuuf maatii tokko hundeessuudhaaf waan garaa garaatu nama barbaachisa. Utuu sanarra hin ga'iin bakka hojiittis haa ta'u bakkuma baratanittis haa ta'u achitti wal baruudhaan gara gaa'elaatti warreen seenan jiran karaa salphifatanii jechuudha. Garuu ammoo umuriin irra jiran sun gaa'ela sana bulchuudhaaf haadha dhabusii yookaan gaa'ela sana kan ittiin bulchan dhabuun dafanii gara waliikutti deemuun jira. Kun mee akkamitti ilaalama amma maaltu jira qabatamaan lafa? Miidiyaan wanta dhimma tamma kaaste kun miidiyaa irratti fakkeenyaaf karaa feesbuukii keessattuu karaa feesbuukiitiin karaa telegiraamaatiin waatsaappii imoo kanaan namni haaluma salphaatti karaa viidiyootiin karaa suuraa garaagaraa maxxansuutiin karaa kanaan sagalee garaagaraan salphumatti wali arga.
namni gaafa miidiyaa irratti asii bahu eenyummaa isaa guutummaatti qabatee asii bahu. Suuraan achirratti maxxanfame sun tarii ija namaatti bareeduu danda'a malee ulaagaa silaa namni sun gaa'elaaf hin ta'a kan jedhamu amma wanti asii waa'ee gaa'elaa waan ta'eef hin kennaa kan jedhu gonkumaa suuraan ibsuu hin danda'u. Rifeensi gaa'ela ta'uu hin danda'u. Bifti kaameraan bareechu kun gaa'ela ta'uu hin danda'u. Afaan achirratti waliin haasa'an sun riyaalitii ta'uu hin danda'u. Namni tokko osoo waliin barin osoo sirriitti waliin beekin namni kun eenyudha jedhee osoo waliin barin gara gaa'elaatti deemuun booda eenyummaan inni dhugaa dhalachuun isaa hin hafu. Eenyummaan amma karaa qilleensaa kanaan karaa amma intarneetii maal kana eenyummaan amma mul'atu kun eenyummaa isa dhugaati jennee fudhachuun baay'ee ulfaataadha. Jira namoonni jennuun eenyummaa isaanii waan jiru gadhiisan. Akkaataa kanaan ijoolleen baay'een dargaggoon baay'een barattoonni hunduu barumsa isaanii osoo hin fixin haayiskuulii keessa jiranii dhimma kana keessa kan galan jiran. Karaa barattootaa kanarratti dhimma baay'eetti saayibar attaak wanti jedhamu baay'ee mul'ata. Akka wanti attaak gochuudhaan shamarraan dhiira hin taanetti hidhuu dhiirri akkasii kun barbaadee isaan argata. Dhiirri kun warra maallaqaan shamarraan durbummaa irraa warra fudhatu shamarraan isaan qaamaan gurguddaa ta'anii isaan waan biizinesiis qabu akkaataa kanaan wanta hedduu wanti godhan ragaaleen hedduun hin babba'a. Kana waan ta'eef karaa kanaan ijoolleen baay'een dargaggoon baay'een miidhamaa jiru. Attaak ta'aa jiru. Waan hin taane keessa galaa jiru. Mee walumaa gala maatii warra hundaa'ee ijoollee warra isaa ta'anii warra haaraa walitti dhufanis haa ta'anu yeroo hiikaan uumamu miidhaan isaa eenyu irratti mee walumaa gala eenyuun gaaga'uu danda'a gaa'elli takka hundaa'ee yoo diigamu. Gaa'elli takka hundaa'ee gaafa diigamu kallattiimaan jalqabumatti isaanuma lamaan sana miidha. Jalqabarratti sadarkaa hima jalqabaatti isaanuma lamaan sana miidha. Maaliifi lafa kanarratti namni tokko karaaleen inni ittiin gammadu keessaa inni tokko gaa'ela. Inni tokkoof inni duraa gaa'ela. Namni tokko gaafa soodaree deemee gaafa bashannanee gaafa dhufu soodarees wanta jiru hundumaa achumatti dhiisee dhufa. Gaa'el gaafa gammachuus gaafa gaddaas nama asuma wajjin jira. Asuma nama kana wajjin jira manuma keenya keessa jira. Gaa'el namni kun gaafa gaa'elli isaa jalaa digamu tokkoffaa saayikooloojikaalii karaa hawaasummaatiin karama kamiinuyyuu namni kun jalqaba ofuma isaatiin miidhama. Lammaffaa yoo ijoollee godhatanii jiran ta'e ijoolleen isaanii kun daandiitti hafu. Karaatti hafu ijoolleen yoo barumsa baratan ta'e tarii barumsa isaanii addaan kutu saayikooloojikaalii ijoollee daa'imman maatii isaanii wajjin kan guddachuu hin qaban maatii isaanii gaafa argan gammachuun isaanii jireenyi isaanii dabalaa deema. Maatii sana keessa deemee gala. Haatiif abbaan warra walii kan kanaa boqonnaa hin argatan. Maatiin gara lamaaniitu boqonnaa hin argatan. Deemee hawaasa miidha. Deemee biyya miidha. Inni kun abaluun miidha jedhamee akka malaakufne kanatti kan laaqamu miti. Yoo isa gudunfinu jechuudha. Miidhaan isaa nama sanarraa kaasee hamma biyyaatti. Hawaasa fayyaa qabu tokko, hawaasa dhugaa qabu tokko ijaaruudhaa fi gaa'elli dhugaa qabu tokko jiraachuu qaba. Gaa'elli fayyaa qabu tokko jiraachuu qaba. Maatiin diigame jechuun wanti nuti biyya jennee eegnu hin jiru, hin eegamu. Warra fuulduratti gaa'ela dhaabbachuu barbaadaniif illee sodaa uumuu danda'a warra argan akka kanatti. Sodaan guddaan amma jiru gaa'elli kaleessa isaan osoo arganii ijaarame. Isaan tarii xixiqqoo ta'anii kutaa 5, kutaa 6, 8 keessa jiranii argan kan ijaarame gaafa har'a diigamu boru tokkoffaa ilaalcha gaa'elaaf qaban isaanis gadi buusaa deemu. Keessanitti ilaalcha isaan gaa'elaaf qaban gaa'elli dhiirri tokko dubartiin tokko dhiirri fi dubartiin kan walitti dhufan yoo barbaadan kan warra adda ba'an ilaalcha akkasii diivilooppii gochaa deemu. Safuu hawaasaa keessaa bahu. Boru isaanis walitti dhufuu beeku malee waliin itti fufuu waliin turuu wanti jedhamu keessanitti hin jiraatu. Inni kun jireenya isaanii keessatti isaan qofa miti jenereeshinii kan ajjeessuudha inni kun. Ijoolleen jala dhuftu ilaalchi isaan gaa'elarraa qaban amma kanaan kan bade taanaan jenereeshiniitu bada. Dhalootatu bada. Dhaloonni gidduu kana keessatti jenereeshin gaappii wanti jedhamu gidduu kanatti uumamuu danda'a. Dhaloonni distorted ta'uu danda'a waan ta'eef sodaa dargaggeessa warri fakkeenyaaf gaa'ela sirrii uummachuudhaa fi of qabanii dhimmanii gaa'ela kana eegaa jiran sodaan jira gidduu isaanii. Itti sinnee osoo gaafannee jira sodaan eenyu hafuudha akkamitti hafuudha bakka sodaan nama keessa jira. Inni kun maaliif gaa'ela kaleessa arginu amma kana badaara waan ta'eef amma kana diigamaara waan ta'eef. Tole walumaa gala rakkoon kun furmaanni isaa maali? Warri gaa'ela qaban warri maatii hundeeffatanis warri gara gaa'elaatti deemaa jiranis maatii sirrii gaa'ela sodaa hin qabne jechuudha. Gaa'ela hundee qabuu fi bor bubbulu akka ta'uuf ijoolleen illee maatii keessatti guddattee bor ijoollee amala gaarii qabattee guddattu akka maatii keessatti guddatu taasisuudhaaf
maalinni kan namoota kanarraa eegamu? In tokkoffaani ilaalcha ammaa kana gaa'ela irratti qabnu sirreessuun barbaachisaadha. Gaa'elli wanta baay'ee kabajamaadha. Baay'ee kabajaan qabamuu qaba. Hamuma san immoo sensitiividha. Baay'ee yoo miidhamuus kan danda'u. Miidhaan isaa immoo bal'aadha waan ta'eef maal gochuu qaba? Hubannaan keenya dabaluu qaba gaa'ela irratti. Hubannaan keenya dabaluu qaba. Akka baluutti osoo hin taane gaa'elli inni sirrii maalidha? Waliin jiraachuun inni sirrii maalidha kan jedhu gaa'ela yeroo sirriitti iddoo sirriitti haala sirriitti nama sirrii wajjin gaa'ela godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kun akkamitti dhufa? Tokkoffaa barachuudhaan, hubachuudhaan, safuu eeguudhaan. Safuu osoo hin eegin gaa'ela gaarii ijaaruu hin dandeenyu. Safuun eegamuu qaba. Aadaan kaleessa ganne har'a kana sirriitti eegamuu qaba. Waan ta'eef safuu kana eegee kana baratee waa'een gaa'elaa barumsi kennamuu qaba. Sodaatamuu hin qabu. Sodaatamee irra darbamuu hin qabu. Sodaan amma sodaatu namoonni fakkeenyaaf warri gaa'ela irratti milkaa'ina qaban warri ogummaadhaan barsiisuu danda'an namoonni kun waa'ee gaa'ela irratti hin dubbatan taanaan hin barsan taanaan dargaggeessa inifatan taanaan deemee dargaggoon ijoolleen daa'imman baduun isaanii waan hafuuf gaa'ela sirrii ta'e tokko gaa'ela turuu danda'u tokko ijaaruudhaa fi gamanumaan gaa'elli kabajamaa akka ta'e waa'ee rakkina gaa'elaa osoo hin taane gaarummaa gaa'elaa itti himaa guddisuu qabna. Rakkinni gaa'elaa immoo akkamitti akka furamuu qabu. Rakkinni hin uumamu jechuun hin danda'amu. Rakkinni akkamitti furama kan jedhudha gaaffii kan ta'u. Wal danda'uun akka jiru. Wal danda'uun gaa'ela keessatti akka jiru. Gaa'elli kan dhaabachuu danda'u jaalalaan. Jaalalli wanta nuti faayidaadhaaf barbaannu miti. Gaa'elli inni tokko isa kaaniif kan jiraatudha. Inni tokko isa kaaniif mo'amee kan jiraatudha. Jaalalli uumama isaatiin nama miidhu. Namatu jaalala fayyadamee wal miidha malee. Isa kana hubachuudhaani umurii waa tokko keessa galuu hin qabne tokkotti waa uumaa tokko keessa galuu hin qabne. Umurii barumsa barannutti barumsa barachuu qabna. Barumsa keenya gaafa xumuru umuriin keenya gaafa sanaaf gahuu fi gaafa saayikooloojikaalii bilchina gaafa argannutti. Ikonoomikaalii gaafa of danda'u jalqabnutti barumsa keenya xumurre gaafa hojii jalqabnu. Akka yeroo kanatti yaadnee waan akkasii keessa galuu qabna. Keessattuu warri gaa'ela milkaa'aa waggaa 25 waggaa 15 umaayyuu haa ta'u keessa warri turan ijoollee jajjabeessuu qabu. Ijoollee barsiisuu qabu. Abbootiin amantaa dirqama mataa isaanii qabu. Gahee mataa isaa qabu. Barsiisuu qabu. Ijoolleen fakkeenyaaf amma amantii fakkeenya biyyuma keessa jiru kun mana isaa keessatti osoo ijoollee qabee osoo safuudhaan guddisee rakkoon amma jennu kun persentii muraasa ta'a. Persentii muraasa xiqqoo ta'a. Amantii hedduu jedhee lakkoofni kun safuudhaan ijoolleen bor akka guddatan godhee osoo qabee. Hawaasni fakkeenya warri gaa'ela keessa jiran gaa'ela isaanii rakkinni barbaade yoo uumame iyyuu forgiveness yookaan immoo waliif dhiisuu wanti jedhamu tokko jira. Gaa'elli waliif dhiisuu wanti jedhamu tokko yoo hin jiraanne deemuu hin danda'u. Itti fufuu hin danda'u. Waliif dhiifama gochuudhaan akkaataa namni itti fufutti dhiifamni maal akka ta'e idduma gara garaatti barumsi osoo kennamaa hubannaan kennamaa jalumaan hubannaan kennamaa osoo dhufe boru jenereeshinii gaarii fiduu dandeenya. Boru hamma amma nuti dubbannu kana caalaa haala gaariidhaan namoota barsiisuu kan danda'an namoota qabuu kan danda'an jiru namoonni baay'een jiru ammayyuu warri gaa'ela irratti milkaa'ina hedduu qaban jiru. Isaan kun as bahanii dubbachuu qabu. Ijoollee isaanii barsiisuu qabu. Fakkeenyummaadhaan guddisuu qabu. Fakkeenyummaan gaariin immoo baay'ee dubbatamuu qaba. Uummata tokko saalfii hin qabu. Nama saalfachiisu. Namni amma bara kana koo namni wanta jedhuuf wanti dubbatu tokkoo fi bara saalfannetti wanti gaariin immoo saalfachuu hin qabu. Gaarii hojjennee saalfachuu hin qabnu. Gaafa waa tokko miini saalfachuu qabna malee wanta gaarii hojjennee saalfachuu hin qabnu. Wanta gaarii dubbannee saalfachuu hin qabnu. Gaarii dubbachuudhaaf kan dhalanne kaayyoo nuti dhala namaa gaarii gochuudhaaf malee balleessuu miti. Yaada namaattu gara balleessaatti jal'ata malee kaayyoo nuti dhala namaa gaarii akka godhuudhaaf lafa dachee kana bareedduu akka godhuuf waan ta'eef gaa'ela keenyas gaarii gochuu hin dandeenya. Maatii gaarii boru ijaaru. Tolee daawwattoota qophii Gola Maatii qophiin Gola Maatii keenya har'aa ogeessa dhimma hawaasummaa kanarraa waa hedduu akka barattan mana keessanitti rakkoon gidduu keessan jiran kallattii kamiin rakkoon keenya kan jiru kan jedhuu fi kan isaan kaasan irraa waa hedduu hubattuudhaan yaadan gama kooni waanuma amma gorfamaa turre kana yoo hojiirra oolchine maatii keenya fuulduratti tarkaanfachiisuu dandeenya. Gaa'ela bu'uura qabullee hundeessine fuula duratti immoo kan umurii dheeratu taasisuu hin dandeenya waan ta'eef waanuma jedhame kana hojiirra oolchaa. Gaa'ela keenya haa tursiifannu, ijoollee keenya haa guddifannu, yeroo gara gaa'elaatti dhufnus maal guuttachuu qabna, maal beekuu qabna kan jedhu dura beekne umurii nu barbaachisu irratti gara gaa'elaatti akka dhufnu kan gorfamaatii turre kanarraa asumarratti goolumna. Ani Muluu Asaffaatii torban qabxii bira walitti deebina. Obbo Lamaayyoo guddaan isin galateeffadha. Baay'ee.